السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي دعوتو تشانل يوتيوب جمال عبدو دعوتو تكين إلمان أوروبو سبا أورومو أونيكي يكي سواري جرتن أيينغا دعوتو نكي يسبا يأچا جرتن لايكي سبسكرايب gochuudhaan nubrad abadda ilmaan Oromoo maalechuu keessan nubrad abadda hayyi ilmaan Oromoo nu guddisa nu deeggara nubrad abadda yaada keessan kennadha yaada keenya ilmaan Oromoo hunda saba Oromoo warra biyya alaa biyya keessa jiru hunda bira akka nu qaqqabu barbaanna garee qabdaniin firiyaa qabdaniin maatii qabdaniin sheer gochuudhaan hiriyaa keessan afeeruudhaan gara chaanaalii kanatti akka afeeramanii hordofan yaada keenya kana kabajaan isin gaafanna akka goona gootanin ilmaan Oromoo abdii guutuu qabna maaliif firri keenya Oromoo nuti walloon yoo dina jiraanne yoo bullees firri keenya Oromoo abbaan keenya Oromoo haadhi keenya Oromoo kanaafuu ilmaan Oromoo irratti abdanna kanallee yaada keenya kana akka dargaggeessa tokkotti kaane yaada keenya kana ilmaan Oromootiif qoodachuu jirru ilmaan Oromoo keessatti ida'amuudhaaf Oromoo irratti ida'amuudhaaf ilmaan Oromoo isiniif galuu qaba kanaafuu isinis nu gaafadhaa akka ummata Amaaraa kana raayyaa Walqaayitii lafa dirqamaan lafa namaa fudhatan kana isin immoo lafa keessan nama keessan Oromoo walloo akka gaafattan warreen qaama mootummaa taatan Oromiyaa keessanis qaama mootummaa ala taatanis hayyoonnis abbaa gadaas haadhoonnis daa'immanis shamarranis dargaggeeyyinis barattoonnis qeesonnis sheekoonnis ilmaan Oromoo walloon firri keessan gattanii jirtu gaafadha warra walloo keessa jiru nama keessan fira keessan kan afaan Oromoo dubbatu kan aadaa Oromoo qabu kan safuu Oromoo qabu Oromoo walloo keessaa gaafadha abbaa keessan gaafadha dina jala hanga yoomii jiraan hanga yoomii dinni nu nyaata hanga yoomii dinni nu ajaja hanga yoomii dinni doofummaa jalatti harka isaa jala nu qabata yaa ilmaan Oromoo kanaafu nu gaafachuu qabdan nu gaafadhaa nuti hayyuu dhugaan qabnu hayyuu beetani hayyuu barataa hayyuu aktivistii garaasaa hidhatee ummata wallootiif wareega barbaachisu kafalee biyya keessa walloo keessatti akka mootummaatiinis mootummaa alaanis namni gaafachaa jiru hin jiru nuti walloon garuu goota diina falmachaa jirra hanga ammaatti diina jala jalbifanneen bee kanaafuu adaraa keessan ilmaan Oromoo nu gaafadhaa nu baradhaa fira keessan gaafatadhaa Amaarri bar raayyaan afaan Tigraay dubbata aadaa Tigraay aadaan isaa lafa isaan fudhachuun wanta namaa saamuun aadaa isaaniiti ummata Amaaraa kana aadaa isaaniiti saamuun saamanii wanta keenya jedhanii wanta biraa dirqamaan fudhachuun nuti irraan fakkeenya isinii ta'uu qaba nutumarraa nuti walloon afaan Oromooti Oromoodha lafa Oromoo irra jirra garuu Amaara jedhanii dirqamaan seera isaanii jalatti naannoo isaanii jalatti nu ramadanii nu ajajaa jiran nu ijjechaa jiran kabaja keenya nurraa fudhatanii jiran akka nuti hin baranne akka diinagdeen hin guddanne akka siyaasaan biyya tana keessatti biyya Itoophiyaa jedhan tana keessatti akka hin babal'anne baay'ee nurra ta'anii dalagachaa jiran qabeenya keenya saamaa gibira nurraa fudhachaa garuu nuti nu laalan akka sabaatti yeroo afariin illee nu loltu afariin illee woma lafaatiin hoggaa nu loltu afarii deeggaru jarri jibbaa isaan nurra qaban afarii deeggaran yeroo qotee bulaan keenya du'an yeroo re'oonni keenya saaman yeroo loon keenya saaman afariin deemnee mana waajjiraatti yeroo dhaqnee himannu jarri afariillee deeggara gaafii keenya nuun deebisan laala jibbaa isaan nurraa qaban kana nuti walloon yoomii qeerroo Oromiyaati gadi jirraahi qeerroo zaraafii saamtuu namni du'e jedhee kan maxaxxii alkoola dhugee sakkaru kana Baahardaarii faannoo jedhan kana jala gadi jirraa nuti warri walloo eenyu gadi jirra
eenyu gadi jirra nuti maaf nuyi karaan cufne maaf walloo keenya bilisa hin baane maaf walloo keenyaaf wareegama feesisu kafallee maaf wareegama feesisu kafallee nuti bilisa hin baasne walloo keenya yaa ummata Oromoo maalachuu keessan nuti eenyu gadi jirra wareegama kaffallu malee nuti jaarraa kana keessa jaarraa amma jirru kana keessa wareegama walloo bilisa baasuu dhabne abaddan ilmaan keenya irratti illee ba'aan kuffa'amu deema kanu sinii galuu qaba ilmaan Oromoo dhugaa siniif himu kanaafuu hanga dandeenye humna qabnuun beekumsa qabnuun wal bira dhaabbanne osoo wal hin tuffatin osoo wal hin jibbin wal kabajuudhaan naannoo keenya bilisa baasuu dandeenya zoonii keenya bilisa baasuu dandeenya mataa keenya hiree keenya mataa keenya ofiin bulchachuu dandeenya nuti garuu maaf akkasitti qabeenya keenya irraa lafa keenya irraa orummaa waaqni nuu kenne irraa gooftaan nuu kenne irraa sodaanne Oromoo dubbachuun bar magaalaa keessatti walloo keessatti bari akka ta'a jira mana yakkaa dhiyeessaa jira bar mana murtiitti yaa ilmaan Oromoo kanaa ol akkam lafarraa akka dhugomnu eegna maal eegna har'a magaalli naannoo Amaaraa keessa jiru magaalaa dhiisi baadiyaan isaanii ka ibsaadhaan tilekoomiin dargaggeessi isaaniitiif dalagaa uumuudhaan qotee bulaa isaaniitillee ijaaruudhaan baay'ee ummanni kun fagaachaa jiran garuu walloo bargatamanii jiru mee magaalaa kamisee zoonii kamisee dhaqa laalame magaalaa Dasee harka sadiin irra caala warri Dasee magaalaan isaanii maaliif dinagdee isaanii guddisu daldala isaanii guddisu dargaggeessi isaaniitiif guddisu dargaggeessi isaaniitiif dalagaa uumu nuti garuu akka kondomii itti nu fayyadanii maaliif nuti dina ga Oromoodha nuti ga dina nuti onogi isaan biratti baatiin kamiseen haxaayyeen kun bar nurra moggaasameera bar shoror keessaa jedhame onogi jedhame nurratti murteessameera kana beekuun qabdan kanaafuu warri biyya ambaa jirru nuti warri biyya alaa jirru kun qeerroo achi keessaa jaarree hanga yoomitti nuti kana ilaalla hanga yoomitti me